Ayyee Torontoodhaan jiraadhaa magaalaa Kaanaadaadha jechuudha. Achirraa yoom dhufte? Ani torban dabareen dhufe last week. Aruuzuma kanaa jecha. Aruuzuma kanaa jecha. Hayyee aruuza kanaa jecha dhuftee haala itti bareedduu tana argante. Haasa'uudhaa deemna gaha. Bareedduu tana akkan itti arkee long time nin beekan ture isii ijoolleeti. Amma erga guddatte kana almost amma tokko dhawaa hin agarreen. An booda gaggaafatoon ture jechuun nama jaartii fuudhuu waa'ee fuudhaa fi heerumaa kanan investigee godhuu ture akkamii nama gartee nama adda addaa. So nama akka isii kanan barbaadu ture nin beekan isii ijoollee akkan isiin nama dubbisne akka isiin nama wajji gartee nin beeka haala isii. Silaa dubbiin jaalalaa akkuma ati beektu jaalalti bakka irraa si qabdus hin beektu eenyu hojii akka gartee bultii jaartus hin beektu. Maka haadha gaariin tala fuudhii dubbii jaansan qabaddeetu mananis nin beeka faamilii isiiti faamiliin isiitis hedduun bata gaariidha. Sanin gaafa tokko akkanumatti manaa baan isii tana arke. Abjuudhaan. Abjuudhaan. Ka'eetuman isii arkee bakka fuudhuun qaba jee lafaa ka'e. Akka isiin jirtu moo hin beeku. Nama akkam akka taatis hin beeku. Guddinni isii kanas hin beeku. Isii amata 8-9 hin beekan. Isii ijoollee jechuun isii daa'imaa. Samboota saayiba kiyya tokkotti dawwalee warra diree dho'aatti saayibni kiyya kun isiinis waan achitti baratuchuu jirtu gizee san gammachuu jaaniini mee akkamigaa waan takka takka waa'ee isii gizeen joon awwa tana arguu hin dandeessu dhiisiin an jee tanamtuun beeynuuni saayiba isii takkaa jira saayiba isii takkaan wal mari'ate haala isii itti arguu danda'u jechuun mimijjeessi jeenii waan takka takka gartee isiinis isuma tanaa arguu dadhabde silaa miciyyummaan sunu nin dubbisa gizeettus wanni takka takka hin tamashaachaa ture. Sababa sanin bakka dhaqeetiin fuudhuu qabaa jee murteesse. Abjuudhaan agarte. Abjuudhaan hin arge. Abjuudhaan si malee waan biraan argu yaaduma keetii ani lubbuuti ani rakku fagoon argaa jirta barii ifiiraan siin argu. Jetteeti? Rakkoo jaalalaa keessa seente. Bararee fiigaa dhufee jechuudha. Akkam ture mee oguu amma abjuudhaan agarte isii kam taatu maal mee waanuma isii irraa. Bakka isuma ammaan tana akkatti arguu jiru tanattu rabbiin natti fide. Akkanuma bareedduma tana. Natti fide bakka tana anumaa fuudha jeetuman lafaa ka'e. Bilbilatte san booda hirribaa kaa'e. Oggasuma bakka ka'eetuman nama natti jabaa tokkotu achi jira. Achi Torontoo ka hojii jirru nama soddaa kiyyaati itti bilbileetin haboo isiit achi jiraata. Mee akkanaati fuudhuun fadhaanii mee waan takka takka itti himi jee itti hime isiinis deemtee waan takka takka haboo isiitii hojjaasoo jette haboon isiitis waan takka rakkoon qabu haadhan gaafadha. Jettee akkasitti haadha gaafattee haadha hojii ol mari'atanii isiinis barumsarra jirti barumsa haa fixxu maal jaanii barumsuma haga isiin fixxu sanuu gaa hedduun suspense ta'u ture. Waggaa meeqa eegde? Baatii 4 moo baatii 5 eege haga isiin barumsa fixxu. Egaa abjuudhaan agarte booda. San booda dhufuu murteesse jechuudha. Murteesseetis torbaanuma takka keessatti aruuza godhuu qaba jee osoo wanni takka takka siif mimijjaa'u naan jaani akkasitti gaa itti seene akkasitti faayinaalii alhamdulillahi anoo fuudheni jechuudha. Haa bareedaadha gaa achuma turtee gaafa Torontoo turte sanii bilbilaan faa waliin haasa'uun kun ni jiraami? Bilbilaan waliin haasa'uun ni jira. Isiin bilbilaan qabdu ture naa wajji wal agarsiisuuf bilbila gaa akka harka qabatuu qabdu murteessanii itti kannanii sanumaa wajji haasa'uu hin dandeenye gizee dheertuu takka bilbilumaan wajji haasa'uu. Yeroo jalqabaa oguu haasa'uuf san maali akkamni? Akka eenyu siin jaanii ani gartee muniyarraan jaanii akkanaa waan jiru isiinis maqaa isiinaaf himte san booda isiin ni sodaatti hedduu sodaatti nama wajji haasa'uu irratti kominikee godhuu hin dandeessu. Sababuma sanin xiqqishoo rakkatoo turenis haalaan irra rakkatoo ture. San booda waa'ee jaalalaa kanas waan takka takka ittiin hima isiin deebisuu hin dandeessu ittiin hima deebisuu hin dandeessu. Santuun rakke haalan waan hundarra. Mee yeroo si bilbilu sani jalqaba maal siin jechaa ture? Duragaa waa'ee isaa haala isaa faana hima amala isaa akka. Aadaa teessuuf sitti hime? Dura uummatii aanatti hime ture. San booda nin dideenaan waan kana san boodarra akkasitti dura isaa wajji haasa'eeti yoo walii galtan akkasitti ni tahaa. Yoo walii galuu baattanis ni hafaanaan ja'anii. Nama akkamiiti siin jaamme hawwu sitti himan? Nama haalaan gaariidha. Amalli isaatis bareedaadha.
nama kabajaa akkana jaanii natti himanii san boodarra isaa wajjin haasa'uu eegalee akkasitti eegas booda wal barree akkasitti haalli isaatis naa ta'uu jalqabe. Hayyee yeroo jalqabaatiif gaamma oguu bilbilaan haasa'uutan namni kun nama si jaalatu akka si jaalatullee sitti himanii jiranii akka miree jalqaba guugaa fi jaallaa sii dhiyeessu sani akkamitti fudhatte? Dura gisee gaaffii jaalalaa naa dhiyeessu an heddullee wanta hin jenneen ture. Eegas booda turree akkasitti eega wal barree boodan akkasitti hayaajee fudhadhe. Lakki abadanii ani waa'uma akkasii sanuun qabu ani waa'uma fuudhaa fi heerumaa kanaa maqaalattiin kaasiin waan akkasii jechaa turte danda'e. Akkas jechaatiin ture barumsaan baradhaa amma heerumuu waa takka bakka heerumuun fadhu akkasiin je'anii san booda eega heerumtee boodas baratuu ni dandeessaa. Akkas naan je'ee na amansiisuu eegalee waan hedduu takka haasa'ee akkasitti na amansiisee san boodarra akkasitti hayaaja'uun eegalee. Haa naa taate abshir naan galadhu. Hayyee Muniir amma gaa anas na kaayee siis gama kaayee galaana dhumiin qabne nu jidduu kaayee jetteeti nama rakkisa gaa namni halaala jiru. Namni halaala jiru kun keessaafu nama wal jaalatutti akkaan ulfaata kana ka jaalateetu beeka. Garuu yeroo sanitti ati biyya faa neetworkiin jiraachuu dhabuu danda'a yookiin immoo bilbila faa haalli itti isin si jalaa ittiin kaasne faan jiraachuu danda'a. Rakkina jaalalaa agartee isaan as kan nika. Ani wanni na aggaatame kan inni irraa fanne guyyaa tokko silkii isii gisee 300 mokkore. Gisee 300 mokkore. Halkanuma takkotti. Halkanuma takkatti. Silkiin isii waan si ajaa'ibu telefoonni Itoophiyaa kun gisee dawwalan. Ani akkan itti beekutti xirraa'ee qabbalam ja'a. Gisee cufaate. Amma silkiin isii tun iqirtaa naan jetti. Silkii iqirtaa jettu tun anni seentitti hin beeka. Bilbilaa olee guyyaa guutuu bilbilaa olee guyyaa itti aanu. Osoo hin rafin dandeessu. Osoo hin rafin akkasitti guyyaa itti aanu isiin na katabde WhatsApp irratti haay jettee. Amma gisee isiin na katabdu boonuun eegale bakka aarsan tun keessa jiraami. Amma gisee duraanuu isiin barbaadu jira beek. Gisee isiin haay naan jettu bakka nama calan jalaa jee. Maaliif guyyaa lama mokkore almost guyyaa tokko guyyaa guutuu mokkore diddee guyyaa itti aanu naaf katabde hin rafne guyyaa kana beek. Hin rafne san gubbaan nutis lookdaawun irra jirra achi isuman bakka taa'ee tuma eega. Ijjite. Telefoonuma isiitti bakka akkamii onlaayina seentee moo baate kanumaan cheegu ammaam. Akkasittiin guyyaa lammadarratti arkeeni. Akkasitti giseen arkuun isiinis katabuu eegaltee sooree akkanatti telefoona fayyaattu chaarjiin qabne ture. Ani gaamma telefoonni chaarjiin qabanne switch off akkamitti naan hin jennee gaammas waan takka jaasoo turre waamuma jaalalaattuu gaa akkana na godhoo ture waa hedduun ta'e. Jala kulleel. Haa. Ati hoo kamiree beekaa faa allitti isa rakkistu faan hin jiru ani akka fedhetti haa kophee fixatu malee humaa takka arrafa bilbila jalaan kaasuu jettee amma namni fagoo jiru kun jaalala mi'eessuudhaaf faa dhaadheessuudhaaf faa haalli akkasitti jaamu ni jira. In kaasu arrafaa beekaa faa allitti bilbila dhiistu. Haalli akkasii heddullee hin jiru garuu an waa'een dalagaan oolaa saniifuu telefoonas ammas fudhadheen deemu saniifin guyyaa faa gisee narra dawalee nan argatu saniifuma. Malee beekaa dhiistee hin beektu? Beekaaf hin dhiiste. Gaafa inni si boone sanu? Anumaatti ittisuu ture inninis na jalaa callisaa akkasitti san boodarra inninis hin turu dafee deebi'a ammas. Gaafa bilbilli hoo namni kun gaa yeroo bilbilaan walitti haasa'u amma halaala jiraannaan habiraa maaliree haruma adda addaatiin wal agarta waan ta'eef qaamaan wal bira hin jirtu. Kanaafuu gaafa bilbiliin gaafa hafeefaa haalli itti rakkattee maaluma qaba Muniir kun har'a akkasuma ta'ee haalli itti hattafaa hin jiru. Ni jira guyyaa takka faa akkas godhaa inninis sanboota haalaan hin cinqamaa maal ta'e jeetiin har'a silkuma laalaa oola bakka ni dawwalamu hin dawwalu onlaayinuma keessa isumaan eegaa akkasi haala akkasii taasisa. Muniir akkaan odeeffadhetti waa'ee keetii nimaatu maal gooteen dhagahe haaluma itti
guyya meeqa fa'aa haalli itti turte onlaayinii irra fa'aa akkanuma bilbila kee eegaatuma haalli itti bariite fa'aan halkan osoo si eegdu haalli itti bariite fa'aa waan akkasiituutu isii mudateedha. Beekaa fa'aa akkas goote fa'aatu jiraan dhagee as kan ni dubbii tana. Gizee hedduu takka sa'a isiin itti onlaayinii irraa baatee seentu telefoona biraatiin hin cheegodha. iPaadiin qaba. iPaad irratti gartee nambara biraatiin baneetiin sa'a isiin seentee baate cheegodha. Isiin onlaayina kiyya kaan kanuma normaala kanuma itti kominikeetii hojii goonuu qabdi kaan sanii arguu hin dandeessu. Saniin ilaalaan hanga halkan sa'a akka biyya tanatti halkan irraa gizee leelii jechuun sa'a 10 sa'a 9 faadhan harkaan. Gizee tan galgala sa'a 2 rafti. Sa'a 2 sa'a 3 rafti gizeen wajjaa inni rafti. Ganama hospitaala seentii dilcorraa daleetti hospitaala. So hin harkadhuun gizee hedduu. Amma gizeen laaluun hayi maaltu maal ta'ee hanga sa'a tanaa turtii waan jiruun cheegodha jechuu taa'ee. Sanboota bakka sanuma san faaniin enjoy godhuu ture. Jaalala isarraa deebii harkatuu baaddus hara kana kanaanin cheegodhee akkasitti gartee beeku ture jechuudha. Mee imaan amma inni gaafa ijoolleetiin beekaa jira. Ati isa kan akkanatti ni beektaa? Hin beektu. Nama akkamii kaasii fakkaachaa ture? Xiqqoo ijumaan hin beeka ture gaafa ijoollee. Innaa eega guddate immoo harkeetillee hin beekuun isaa. Amma bifa faadhaan akkam faadha mee if keessatti uumu. Akkanuma. Nama akkana? Atoo akkam faatti isii eegaa turte amma gaafa ijoollee teettee jirta namni guyya guyyatti taatee nama jijjiirti waan ta'eef jecha. Ani akka isiin akkatti bareeddu ergixanyaa ta'eetiin beeku ture 100%. Akka isiin akka bareeddu. Lafa kaayyattee dura deemu. Waan takka shakkii hunda hin qabu. Saayiba hayya tokko jira. Aboo namni gizee takka waan adda addaa agartaa namni gaafa ijoolleetii fi gizee guddate nama adda addaati. Mucayyoon nama biraa ta'uu dandeessi. Haala isiitis hin beektu. Naasaatiin jechuu ture. Waan fedhe hundaa taatu. Mucayyoon tun amma gaanii beektaa nama gizee takka namni tokko amma gizee biyya alaa jiru fa'a achirraa ka'ee dhufee nama akka inni expect godhu miti nama adda addaa arka. Dhugaa. Akka yaadisan faan ta'u. Ammas dhalaa biraa arka. Dhalaa diimtuu jee dhufee gurraatti arka gurraatti jee dhufee diimtuu arka. Jireenya waan ta'eef jijjiiramuu dandeessa. Namni jijjiirama waan adda addaa arka. Responsibilitii numan fudhadhe bakka guutuutti. Waan feete haa taatu. Numan fuudhaanii bakka isiitan. Abjuun keetis Abjuu fayyas waan takka. Isuma sitti agarsiisa. Suni abjuu miti yoo suni uma dhugaati. Kan arke guyyaa sani uma dhugaatiin arke bakka. Bareedaadha. Amma gaa osoo dubbatu silaahuu gaa abjuun kiyyaas waa'ee bareedina siin agarsiisee akkas jette maal siit irraa jaalatte natti? Ani wannin takka farratti jaaladhe amala isiiti. Amalli amma achi teessee barni jijjiiramaami. Amala isii ani bakka nin beekaan nama akkam akka ta'an haadhan beekaa haadha isiitiin haalaan hedduu appreciate godha haadha isii. Haati isii hedduu nama gaariidha. Haadha laaliin telefoonii dhaare. Dubbiin bakka dubbiin sanii achitti ni yoonafne yoo. Haati hedduu importanti. Namni gartee haadha gaarii qabu intalti gaarii dhumataati. Wanni beeziin sanumaa wanni gartee bultiin ispeeshaalii haati yoo gartee nama gaarii siifin. Jaalalti tuni akka turtu haa godhu faamiliidha. Faamilii yoo walii galuu hin dandeenye jaalalti feete suni bakka kara takka deemuu hin dandeessu. So saniifin gartee haadha laaliin telefoonii sanitti amanee itti seenee alhamdulillahi gaa'ino kuma agartu kana. Imaan ati hoore miniir kana eeyisa saati mee karraa jaalatti mee laalaadatti haasa'e. Ani kan jaaladhe haaluma isaati. Dubbiin bareedinaa akka abbaan laalee bareedinaa miti miidhaginaa miti akka walfasiitiin jaalle jee walli isaaniiti. Kanaafuu akkuma wantaati haalaan walii taataniiti kan jirtani. Kanaafuu kan nama jaalatan tokko bar ni faarsan. Faaruun jaalalaa immoo umriidha dheereessa. Akkatti wal faarsitan san as kan haare. Ani akkanitti itti faarsuu ture bakka si malee jiraachuu hin danda'u. Guyyaa takka olee hunda buluu hin danda'u yoon isin agarre waan jawja'u fa'aa gartee wallee Ali Birraa fa'aa katabatu ture. Katabadheetin. Eeguma isii jaalattee. Eeguma isii jaaladhee kana wallee Ali Birraa kanuma muuziqaa YouTube keessa seeneetan katabee noota irratti akkasitti achirraa fa'aa itti hima.
bakka kanuma kanaan tattabachiisuu turen. Haguu Isiin ammoo waan akkasii san hunda uumamaan gaxaaxamee yoo jiru haa hundatti beekti. walaluma sirbaa seeta. Ammas wallee Hacaaluu takka agartee ta'inni yaadannoo jaartii isaatiif wallisee ture san sanfaadhaan ammaan irra deebi'eefii jechuuf ture. Deebisaa isii maalirree siif? Bakka inni kofalti. Dhugaan akkatti na jaalatta afaan an jetti. Kana daranis jaaladha waan jaan. Nilleen sirbita. Nilleen sirbaaf. Duuba amma guyyaanis dilbata waan ta'eef jecha qofaan wal faarsuurra dabartaniiti sagaleedhaan faarsita. Sagaleedhaan wallee takkaa jirataniin haalaan jaaladhu wallisaa beekamaa saahiba kiyyaa Feessal Usmaan Jaaniini magaalaa Direedoo jiraata wallee isaa takkan haalaan jaaladha. Kisii hedduu wallee saniin gartee jajjaa fi inni qofaltiisiin wallee hedduun dhaggeeffatu sanfaan gisee hedduu jaafi oola. Kanaafuu dhageenyuure dhaga'uudhaaf qophooytee miire. Hayyee. Imaane bareedduu Muniir si jaallata hamba maaltu dhibee maaliif sin haamata akkuma jaalalaa jibban sin hidachaa nafsi waliin dhabnu waan hin jirreef jecha kottu jettee meena yayyaamini jiraadhus keetuma duutiin an saamini jetti walleen. Maaltu si dhagaa bare silaa gosa biraa kana faaruuni ani siifin jira qabrumaatu addaan nu baasaadha ergaansa irra haayif kaatis waan ta'e jechaanillee jechuu dandeessa. Haa ta'u kana kophattiin jaadhaa Muniir kiyyaa waan jettu fakkaatti. Hayyee imaan rakkoon hin jirtu asoo keenyatti fufna. Amma ati gaa biyya alaatii dhuftee Kaanaadaadhaa dhufteeti gaa kan isii asi fuute. Garuu karaa kanaan hoggaa kaasnummaas maaltu jira seete. Waanuma biyya alaa kana keessa girgirii guddaa jira. Hogguma ati nadaran gaanii beektaa achi jiraattaa kara bultii kanaan fa'aa hogguu kaasnu. Amma biyyuma kana keessatti namni jaarsaa jaartii ta'e jaartiin hadhaabbattee cidha ajaa'ibaa kana gootee jaartii jaarsa isii kana fuusistu fa'aa kara seera qabeessaan fuusistu.